Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffannee sin biraan geenya an Daraartuu Garbaati. Shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itoophiyaa hawaasaatti dorgomamaa jiruun kilaboonni naannoo Oromiyaa 3 taphannuusa xumuraaf darbanii. Bulchiinsa magaalaa Baddallee shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa hawaasaatti dorgomamaa jiruun guyyaa kaleessaa kilabii Beeter Diraamer 3-0 injifachuun nuusa xumuraaf darbe. Waaqumaa Dajanii daqiiqaa 42ffaan galchii jalqabaayyoo galmeessuu Biraanuu Takkaa daqiiqaa 54ffaa fi Istifaanos Tamaam daqiiqaa 69ffaan galchii galchaniin injifannoon goolabame. Bulchiinsa magaalaa Shaakisoo ammoo galchii hedduu 5-1 Doree Baafaanoo mo'achuun nuusa xumuraaf kan darbe yoo ta'u, Yenyaanee Taarikuu galchii 3 galchuun haatirikii yoo hojjetu, Anteenii Tafarraa fi Meerid Geetaachoo galchii tokko lakkoofsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Sokorruu kilaba naannoo Sumaalee Hormuddiin galchii 4-1 injifachuun innis tapha nuusa xumuraaf darbeera. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 18ffaan guyyaa har'aa Ameerikaa Oreegonitti gaggeeffamaa tureera. Dorgommicha Itoophiyaan dhiira 21 fi dubartoota 19 waliigalaan atileetota 40 akka hirmaatte eerameera. Atileetonni kunneen fiigicha gufachiisaa meetira 8,000, 1500, 300 akkasumas fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 akkasumas maraatoonii akka hirmaatan eerameera. Sirna baniinsa dorgommichaa irratti atileetonni Itoophiyaa dorgommii gulaallee akka gaggeessan eegama. Shaampiyoonaa kana irratti atileetonni 1972 biyyoota 192 irraa gosoota dorgommii 50 atileetonni 49 dhuunfaan tokko ammoo gareen akka hirmaatan ragaan atileetiksii addunyaa irraa argame ni mul'isa. Jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboonni garaagaraa gurgurtaaf bittaa taphattootaa gaggeessaa jiru. Saamu'eel Addaam qindeesseera. Jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboonni garaagaraa taphattoota gurguruuf taphattoota gareewwan isaanii waliin nu gargaaru jedhan soqochuu irratti argamu. Haaluma kanaan leenjisaan Hubatu Abaatee garee biyyaalessa Itoophiyaa ta'uun waggaa 2 darbee kan muudaman Hubatuun kontiraatni isaanii goolabamuuf ji'oonni 2 hin caalle kan hafe wayita ta'u kanaan wajjin wal qabatee kontiraatni isaanii ni dheeratamoo garee biyyaalessaa leenjisuu irraa gaggeeffamu gaaffiin jedhu ka'us gama lamaaniin wanti gaarii akka jiru hubatamuun danda'amee jira. Akka maddeen garaagaraa eeranitti Hubatuun ammaaf dorgommichaan Afrikaa fuuldura kana jiru irratti akka xiyyeeffachuu barbaadu fi federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa immoo kontiraata leenjisichaa dheeressuuf ifaajaa akka jiru dhaga'amee jira. Gama biraan Faasil Takkaalenyi leenjisaa Hararaa Yaattisaa ta'uun muudameera. Jijjiirraa biyya alaatiin ammoo Tootenham taphataa sarara duubaa qarqara Zeedin Speensi mallatteessifachuuf walii galee jira. Taphataa kana fudhachuuf kaffaltii waliigalaa yuuroo miliyoona 20 baasii godheera. Taphataan sarara ittisaa Maanchister Siitii irra deddeebiidhaan maqaan isaa Cheelsii wajjin ka'aa ture. Naatan Akeen murtoo Pepe Gaardiyoolaan dabarseen kilabichuma keessa akka turu dhaga'amee jira. Laasaandiroo Maartineez gara Maanchister Yuunaayitid imaluun isaa xumurame. Maanchister Yuunaayitid Lisaandiroo Maartineez Ajax irraa kan dhuunfaa isaa godhateera. Lisaandiroon waliigaltee hanga bara 2027 isa turtiis Manchester wajjin waliigalee. Lisaandiroon jijjiirraan kun akka xumuramuuf Ajax irratti dhiibbaa gochaa ture. Ajax fi United maallaqa jijjiirraa yuuroo miliyoona 55 waliigaltee xumuraniiru. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag jijjiirraan kun akka xumura argatuuf nama gahee olaanaa taphateedhas jedhameera. PSG'n waliigaltee Lionel Messi waggaa tokkoon dheeressuuf dubbii eegalanii jiru. Chelsea'n erga jijjiirraa Kaaliduu Kulaabalii xumuree booda PSG irraa Arsenal Kimpembe fudhachuuf karoorsanii jiru. Wolves jijjiirraa Adam Traoré irraa paawundii miliyoona 10 akka barbaadu Evertonitti himeera. Taphataan sarara ittisaa Juventus Matthias de Ligt miindaa isaa hir'isuun gara Bayern Munich imaluu akka barbaadu gabaafame. Barcelonaan Lewandowski fudhachuuf gaaffii fooyya'aa dhiyeessuuf akka ta'e himame. Chelsea'n waliigaltee Mason Mount dheeressuuf dubbii eegaleera. Taphataan Arsenal Lucas Torreiraan gara Valencia imaluuf walii galee. Daawwattoota keenya oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Daraartuu Garbaati. Gara sabboontuutti sin dabarsaa nagaatti.